Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni Afrikaa Samsing nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole barnoota keenya kan har'aa keessatti akkamitti YouTube channel keenya subscribe isaa dhokfanna kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa gaafii kana irratti jechuudha namni gaafatanis ni jirtu. Kanneen gaafataniifis jechuudha asumaan deebii ta'a. Kan gaafatanis ammoo asumaan deebii keessan argattan jedhee yaada jechuudha. Kanaaf jechuudha haala subscribe YouTube keessanii yookaan immoo channel keessanii ittiin dhokfatan isinitti agarsiisa. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti daawwachuudhaan na faana turaa. Egaa warroonni barnoonni akkanaa kun nu fayyada jettan ammoo jechuudha channel keenya Afrikaa Samsing akka subscribe gootan isin beeksifna. Akkasumas viidiyoo keenya akka daawwattan jechuudha viidiyoo keenya kan Afrikaa Samsing irra daawwattan hiriyoottan keessaniifis akka qoodan like akka gootan isin hubachiisa jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha gama barnootatti yogguu dabarrammoo jechuudha maal gootu Chrome keessanii filattu jechuudha. Google Chrome inni filattu sana booda maal gootu gubbaa kanarratti jechuudha as iddoo kanarratti al tokkoof kilik godhuudhaan gabbuutanii iddoo kanarratti desktop site gootu jechuudha. Erga haala kanatti desktop site gootanii booda maal gootu sana booda YouTube keessanirra galtu jechuudha. Warroon YouTube keessan iddoo kanatti hin dhufne maal gootu iddoo kanarratti youtube.com jettanii barreessitu jechuudha. Sana booda kallattii YouTube keessan irra yogguu galtanitti gubbaa kanarratti jechuudha iddoo akkuma isin arguu jirtan kana jechuudha. Gubbaa kanarratti bakka profaayilii xiqqoo kanarratti al tokkoof profaayilii YouTube keessanii kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda jechuudha iddoo your channel jettu kanarratti al tokkoof deebitanii ammas ni cuqaaftu. Tole sana booda maal gootu custom channel iddoo jettu kanarratti deebitanii ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha subscribe iddoo YouTube keessan gubbaa kanarratti jechuudha iddoo akkuma isin agartan profaayilii xiqqoo tana gubbaarratti subscribe view fi video manaa jira iddoo subscribe jettu tanarratti al tokkoof ammas deebitanii ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu akkana gabbuudhaan channel iddoo jettu kana bakkee profaayiliin xiqqoon wanta akka profaayilii irra jirtu tanarratti jechuudha channel iddoo tanatti deebitanii ammas ni cuqaaftu. Sana booda xiqqisho zoom godhee isinitti agarsiisa. Sana booda deebitanii maal gootu jechuudha advanced iddoo tanarratti al tokkoof deebitanii advanced tanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Tole erga haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu fuula kanattu isiniif dhufa jechuudha. Jala irraa gara oliitti hanga xumuraatti akkanatti ol harkiftu jechuudha. Sana booda maal gootu jala kanarratti filannoo lamatu jira jechuudha. Display the number of people subscribe to my channel fi akkasuma jechuudha do not display the number of people subscribe to my channel kan jettu isiniif dhufa jechuudha. Isa jalqabaa kanarra yoo jiraate jechuudha subscribe yookiin ammoo maamiloota keessanii namni kamuu arguu hin danda'a jechuudha. Isa lammaffaa kanarratti asirratti gad deebiftanii guutuudha qabdu jechuudha dhokfachuuf. Asirratti erga guuttanii booda maal gootu iddoo save jettu kanarratti kilik gootu jechuudha. Asirratti waan isin hubachuu qabdan jechuudha yoo mul'isuu barbaadan jechuudha karama kanaan dhuftanii asirratti ol deebiftanii akka inni mul'atu gochuu dandeettanii. Yoo mul'isuu hin barbaanne ammoo jechuudha yoo dhokfachuu barbaadan iddoo jalaa kanarratti do not display the number of people subscribe to my channel iddoo kanarratti jala kanatti gabbuudhaan tuqaa kana asirratti gad deebiftanii sana booda iddoo kanarratti save gootu jechuudha. Isinitti mul'ata jedhee abdii hin qaba. Iddoo kanarratti iddoo save jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda kallattii YouTubein keessan jechuudha isiniif subscribe isaa isiniif dhokata jechuudha yookaan immoo namni kamuu arguu hin danda'u jechuudha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha asirratti waan isin hubachuu qabdan YouTube keessan karaa normaalaa jechuudha YouTube keessan irra karaa
qawaayidaatiin fakkeenyaaf YouTube qawaayidaa yoo galtanii ilaaltan arguu hin dandeettan, isinis arguu hin dandeettanii kan isin fayyadamtanii ilaaluu dandeettan subscribe YouTube keessanii nama hammamtu akka subscribe godhe isin fayyadamtanii ilaaluu dandeettan karaa kana dhuftanii jechuudha. Karaa kana hin dhuftu xiqqoo yoo baddeessa isin agarsiisa. Tole karaa kana yogguu dhuftanii profaayilii keessan kanarra haala kanaan geettan gubbaa kanarratti fakkeenyaaf akka namni YouTube keessan subscribe godhe iddoo kanarratti ilaaluu dandeettu. Nama gamtu akka ilaale viidiyoo keessan ilaale ammoo asirratti ilaaluu dandeettan jechuudha. Sana booda wantoota hedduu fakkeenyaaf mana viidiyoo mana ajaadha waan hedduu asirratti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Karaa kanaan asirratti hubachuu dandeettu. Karaan lammaffaa ammoo jechuudha YouTube Studioodha. Karaa YouTube Studiotiin YouTube Studio bilbila keessan irratti kan aappii yoo buufattanii ilaaltan karaa san YouTube Studio bilbila keessan irratti buufattanii karaa salphaadhaan subscribe YouTube keessanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Kanaaf jechuudha warroonni wanti kun yookaan ammoo akkamitti millee arguu hin dandeenye ofii keenya arguu hin dandeenye yoo jettanii kan wanta akkasii sammuu keessanii yaa'utaate jechuudha. Karaa kana dhuftanii ilaaluu dandeettan malee karaa kaaniin YouTube keessan galtanii isiniifis hin mul'atu isiniin jechuu barbaadeeti. Tole egaa hordoftan kan jechuudha. Barnoonni keenya kan hanga ammaatti wajjin turre kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isiniin jenna.